دقني دفنان زمزمة محمدي جدي بدرين دوما محمدي زينتنا فرما محمدي إنا يكو يسين بير أرقما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركفون زرجرت نجا كيساني خردوتو تافي كوجمتو تسني موتي أكمي الحمد لله أن نجا كوتي قلت ربي هذا جستو ده جارتك يم فرانكي سني قولو في ديرفي جارتك يجستو ده فرانكي سني قودا استي منيلال استي محل جلالات فرانكي ناني سرت قولو اللي جستو ده مالين جراسيتني sibiran dhufaa jiraan jechuudha. Tikeetii qopheeffadheen jira. Muradheen jira guyyaa 5 yookiin guyyaa 6 boodatti sibiran dhufuu hedaan jiraan jechuudha. Kanaafiyyuu akka na bira dhuftuun jira. Sabboontu birattiin dhufaa guyyuma sitti tole kootu na biraan jiraan. Isti naayya maalaata. Duraan jechuudha hin dhufinnaan jedhee maaliifi mana kanatti jechuudha hojiin qabu waan ta'eef achi dammoo hojii sitti guddachuu danda'a miidhamuu dandeessa kanaafuu fudhadheen biyyatti si gala malee biyya ormaatiitti akkati miidhamtu fedhuu naan jedhee ture jechuudha isti amma hoolaata eshi jedha ninja dhufaan jira yoon jedheen eshi jedheetoo taqabbalaa hin beeku sabboontu biraan dhufuu hedaan jiraanii sabboontu biraatti hin bu'aa. Ati immoo guyyuma sitti tamacha'e kootu jiraame waan jedhu laala jechuudha jechuun wanta inni jedhu asuma wajjin ilaalan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa asumaan jechuudha subscribe like share naa godha subscribing keessan illee hin jiru like keessan illee hin jiru maayoo hordoftoota kiyyaa inni dammoo jechuudha beeksisa irra na jalaan dabarsinaa irra caalaan keessan beeksisa irra na jalaa dabarsaa jirtanii beeksisa irra na jalaan dabarsinaa ibaakaachuun. Mina guddisaa inni isiniin jedha yoo isin jechuudha laayikii naa gootanii beeksisa irra na jalaa dabarsuu baattanii jechuudha na jajjabeessitanii illee piraankii ajaa'ibaa kan inni dammoo jechuudha waan adda addaatillee waan des nama jedhu hin jiraamti waan baqaa isin gammachiisu itti buhaartan waan bareedaa tokko jechuudha isiniif hin hojjedhaan isiniin jedha hordoftoota kiyya akkasiin isiniin jedha. Mee nan dawwalaa fi jechuudha na waliin turaayi nan dawwalaa fi garuu online irrallee jira natti fakkaatu online irra jira natti fakkaatu isti akkas isiniin jedha hordoftoota kiyya na waliin turaayi online ranjiru silkii waaman kina walumaan itti daawwallaa isti maani jedhu laalaa jechuudha lana garaachi laal waayee assalamu alaikum وعليكم السلام أنا بقول فقولي دي مفتاحنا دولت إيه سديم فيه إيه سديم أشي جرى بيرا نكون بربادي أنسي وجينا أسو بربادة يبر ما جتشو ده إيش رأيكم ديم يداري ديم يتا ما ليه ما ليه جاي ما سي وجينا أسو بربادة سي وجينا أسو سينجر ما ليه من أنا تيجاك إنه زاري دمو لكي ديمتا جنان نمبر مالي هو جي مالين قدري نندي ما يوجد جريتان أتبقى زي إيش بريت تجا نبايو أرى هريبا كابتو أدي كنا رات كتورتي أرى هريبا كابتو تاعتين ترى ويا دابا أمان الرفا هريبا كابتو هريم ننجرو سلكين لا تري وانتي هريم نتنفني سلكي برا كورتي بنا ليدي بق بنا لوينان بنا جالة دوان بيتوي كافي بنا ريما كافي بنا متيبه بنا
Ana mau jalan do kabiya kanatti amma fakkeenya arabni ana na finta waan hin beeku sigale ka tokko na gurgura. Bareeduudha. Bunni gaarii miti godhi baga jibbiteeyyuu Itoophiyaa keessatti waddadeeyyuu jedhanii amma gizee ammaa kana keessa. Bunni moo? Bunni jiraa biyya keessan. Bunni jiraa biyya keessan. Jirratti jira. Walla. Gara warra maatii harbii baay'eessa. Bareedaadha. Akkasiire. Akkas taana naa ta'u kan. Eshi. Waaw balaan boote. Eshi bani hara jechuudha wayii si gaafatu si bira dhufee bara. Ilmi obboleettii Mee keessanii qofachu ka wayiin si taasisuuf si bira dhufee bara kana dhiisi gizee biraa haasofna. La haajaa si bira dhufee fi haajaa sabskiraaybii miti saapiraayizii jechuun immoo sabskiraayibiin jechaa jira yaa rabbi. Subscribe na jechuudha wadditi. Lakki sabskiraayibii maalii saapiraayizii si godhuu barbaada bara. Lakki. Lakki. Namu waan sammuu na jeeqoon taatee stop. Waan sammuu si jeequ miti waanuma baay'ee yookiin jaalatta gammadda jedhee yaadedha garuu. No, annan beekaa bakka waa keessi keenya sodaatee. Maaliif? Waan nama sodaachisu kolfaatiin namatti haasa'an. Wanni isa kufarsiisu kun maali? Hai, Lakki dhiisi bakka dhiiste hoo halaa osoo dhiiste wayyanatti. Noona inni suka waan yookiin boru na xaaruu dandeessa kaa maaliif osoo hin beekin akkan gootee naan jechuu dandeessa bar. No, dhiisi. Yaala inta'u sitti malee inni sukaan hirribnuu nan qabu har'a. Hirribummaan kunuu nan qabu. No. Meedii si yaaboo. Uummanni kun mataa na jeeqee uummati kun mataa na jeeqee jira. Uummatis mataa na jeeqee. Waan mataa nama jeequ miti bar waan nama gammachiisu hunda'u ni gammaddaa yulaan. Sapiraayizii ajaa'ibaa kan. Yaaboo. Bara. Eshi hima ihi jedhi ka. No inni suka waan dhiisanii miti maal jechuudha boo. Hai. Wanni jechuudha laa. No waan si aarsu miti. Waan si gammachiisu. Si gammachiisu jedhee yaada. Qoy si himaa ka maal jechuudha boo dhaga'uu qabda maal jechuudha. Hai. Anammoo waan hin fedhutti bakka dhiiste hoo. Walla si malee niisu. Maal jechuudha boo. Tigiree lam. Laa dhiisi. Rakkoon qabu. Walla niisu. Inta'u. Ishi. Ati sitti qofa fakkeenyaaf osoo ati hin argini waan kana hongodhu. Ishi asii waliin naasu. Maaliif si fakkaate wanti gammachiisu yoo ta'e rakkoo hin qabu beektaa. Ammallee ani naaf galaa beektaa. Piraankiidhaaf deemtaa beektaa hin ta'u wanti akkanaa. Piraanki. Ati piraanki si godheen beekaa qo'afachaan. Qo'i si godheen beekaa yaan. Ijoolleedhaa itti banee fi ijoolleedhaa itti banee fi ijoolleedhaa itti banee Faaxumaa jala jira. Haafu jedhi ka haafu okay eega jettee haafu jechuudha. Garuu jechuudha waan tokko osoo natti haafu okay. Waan garuu waan natti tolu miti waan na aarsu miti wanni kun waan na aarsu miti. Waan na aarsu waan si aarsu baate maatiin beekare bakka ani osoo sitti nimin godha jenna. Dhimma YouTube irratti waan rarra'u. Dhimma YouTube. Waan YouTube irra rarra'u immoo wanti kun banaka. Ajaa'iba. Waan nodha jechuudha qo'isi. Waan yuutuubiitiin miti dhaggeeffadhu ilaal jechuudha. Ani sabboontuun jechuudha akkan ani achi dhufu jechuudha. Madaamiin naaf argitee jirti. Waraqatallee jechuudha na hojjisiistee jirti. Bulii shaniin boodatti yookiin bulii shan yookiin bulii ja'an boodatti hin dhuftaa naan jedhan.
An silaa achi si bira dhufee achi dhufeetoo sapiraayizii si godhuu barbaade garuu ishiin itti himtu malee hin ta'uu rifatuu danda'a naan jette. Gosa ajaa'ibatti jiru. Rakkoon qabu dhimma rakkoon qabu beektaa garuu. Qoosaa maali ture? Piraankiin kana. Taasii jirtu san gaarii san nagaan jiraattu san akka feete jiraattu san dhiistee biyya kana biyyatti nama jiiqan kana bakka nama gaggaarii nyaattu mee ilaali. Madaamiin kiyya maal garaana nyaata ati bakka ishii edaata akkana si bira dhufuun feef jechuudha bagaan si arge. Kootuun gala Itoophiyaa ishee akkas taanu. Kanaa miti. Handufii isa keeti miti. Kamma qonni deeshaa jiru. Rakkoo ati rakkatutu na yaaddessa. Rakkoon rakkatu maadhaa kootu kan gala akkas taanani. Madaamiin biyya kanaa biratti rakkachuu dandeessa waan taateef hin ta'u. Madaamiin ati nama bira jirtu madaamii gaariidha. Gaarii ta'uu ishii maadhaan beekta gaarii ta'uu ishii. Hin beeka hanga si waliin haasawaa jiru kanatti argaa hin jiraami atis garummaa isheen ati himtee jirtaami ayi ati nama biraankii kee achumatti dhaabee jedha halaawa waasiin jedhe garuu yoo dhuu dhufte rakkoon qabu wallaahi welcome dhufaa jette hojjetu ne du'an achitti ani hojjetu ne du'an. Dhuftee na qabsiisu jedha. Dhufeeti si fuudhee galuu edda. Si fudhadhee galuu edda. Alaama hojii gayyaadhu. Dhufeeti si qabsiisa jettee bara yookiin ammoo achitti nama si godha jettee baratu. Hojii gayyaadhu. Yoomi akkas jedhe maal jechuudha? Alaawii amma qoosaa dhiisite amma gara qoosaa dhiise gara dhugatti haa deebi'uuti. Kan amma ilaalcha waan ammaatti jettu kanarratti xiqqoo ilaalcha wiisii kenna. Maal sitti fakkaate? Bakki ta'e amma jirtu bakka gaariidha. Si galee. Kanaaf ati ammoo yoo kan jechuudha onneen keenya akka taate jechuudha walitti dhufuu dandeenya. Si galee. Garuu bakka jirtu sanitti bakka gaarii qalbii takkaan mallakee qalbii takkaan waan hundumayyuu qalbii takkaan hojjetattusti bakka qalbiin kee jechuudha ragaa jirutti okay hai bakka akkasiisan dhiisee deemaa yeroo jettu biyya kaati maal taate booda barre si gaabbuu dandeessaa beekee si galee gaabbuu miti akkasii miti bar hin galaane ansi bira dhufee galuu ne dama. Garaana nyaata malee waan biraati miti jechuudha. Sigalee. Hingala kaan hingala. Rakkoon qabu kasaniiti. Gangalisaa rakkoon qabu warra. Gangalisaa atis achi geeffattee anis geeffattee akkasii galla. Miti. Atamma hin dhufinii naan jechuu keeti. Hin dhufinii naan jechuu keeti. Garuu. Hin dhufin naan jechuu keeti. Ati dhuftee fakkeenya dalaguu fi miti biree kan dhuftu. Ilmi namaa karoora qabaa, yaada qabaa. Nama firaan keessa jirta nam beekaa akka waraabamu. Waan akkana kan afaan waraabayi. Waraabamaa akka jirus nam dubbattee jibbamuuf nama rakkoo hin qabu. Garuu qalbii takkaan namni anis karoora takkaan jechuudha. Tokko taanee karoora tokkoon gallaa jechuudha. Seegalee. Garuu ammoo waan hin taane gamanaa fi gamana kana godhaa jechuun xiqqoo nama mee ilaalatu mee xiqqoo qabiiti ilaalatu maal taate qalbiin kee ati ijoollee ta'uu baatu ijoollee taatus barateen qalbiin kee akka nama guddaa ta'e nam beekaa laali mee xiqqoo qabiiti ilaali. Osoo ammoo bakka jechuun karoora bareeda waan bareeda tokko natti himte fudhachuu danda'a. Garuu wanti ati nama jechaa jirtu kun wanta gongora ta'eef hin fudhadhu. Ati nama wanta ati shakkitu yoo barbaadde bara boonaan biyya sanitti ijaartii qaba. Bakka yookiin ammoo bakka waa qabaati kana bakka ilaalcha isaa ilaaliin dhufamu hin dhufinaan jedhamu dhufini bakka yaada isaa ilaalaa ati kana jechuu barbaaddaa beektaa. Naa galaa beekas ta'e irratti si keessa argaa nasi guddisee si beekati. Na guddistee sameedha.
yaada gaarii ilaalii haasa'e. Okkee? Kana. Inni fin jetteere amma walumaa galatti. Bakka taatee natti himiyas. Sababni maalidha sababni inni fin jettu? Barbaachisu. Somni gaarii miti. Maaliifi? Badaadha beektaa somni badaa yennaan badaadha. Amma si fayyaduu hin danda'u. Maali si sobere ani maali si sobe? Waraabbamaa jira takki ammoo biraankii na godhu barbaaddeeti. Qalbiin ta'e jechuudha kun biraankii godhaa jettee jechuudha. Cinqamaa jirtu nan beeka si galee. Anammoo biraankii siin ta'uu beekta abadan fuula duraafis illee jechuudha. Si galee. Har'aa miti fuula duraafis ta'uu beekta maaliifi? Ayettee. Amma ati biraankii na godhaa jirti jetteeti yaaddee? Shuur biraankiidhaa takki ammoo jechuudha mee gaafadhu waan akkanaa jedhanii gaafadhu gaafii ilaalcha namaa fakkeenyaaf kanaan dhufu barbaaddeeti jechuun kanaan natti dhuftee jechuu barbaaddeeti. Lakki namatu iyyuu deemi gaafadhu naan jedhaayi. Ani daa'imaa kan namni deemi gaafadhu naan jedhee dhufee si gaafadhu. Eenyu naan jedhaayi waan akkanaa aboo. Ani ilmoo wayinna seete intala guddoo dabar. Laatiin ijoollee daatii qalbiin kee garuu guddaadha maashaallahi. Akkamii quraana qaraa jirta? Salaataa jirta? Ati qubaan hin qabdu ta'uu ooltu bar. Qubaan hin qabdu natti fakkaata. Laa qaraa jirta gaa si gaafadhe gaa hundee. Gaafii yoo si gaafadhu ati qubaan hin qabdu hin jedhin. Si yoo si barreessee si dubbisnee naan jetta. Na qaraasisi kaa kootu na qaraasisi. Karaatee ishee qabdanii mi karaatee jirta? Hayi. Maaltu ammoo gaafii biratti gara biraa si oofee? Na qaraasisi siin jedhee baran. Ati na qaraasisi kootu. Laa garee uummata garee kee jirtaa miti? Achitti immoo qareen jira garuu atillee kootu na qaraasisi. Maal jettee? Jarata joonni ta'aa jiraati. Rakkoon qabu akka qaraasisullee rakkoon qabu siin qaraasisa garuu hojjettillee qara. Ishee. Rakkin hin jiru qaraan jira. Ati qaraasisu si baraatini wanta ati wanni isi ati waan si gaafadhu maaliif lish gamana gas qabda. Hayi. Ishi qaraan jira jedhu akka ajaa'ibaatitti garuu atis na qaraasisi turtee jirtaayyuu barate eega na qaraasisuu dhiiste. Sin gaafadhu. Lakki na gaafachuun barbaachisaadha. Akkasi kaayishii. Isti mina ilta waddeenyaalleek. Hangamna jaalatta isti. Hangamna jaalatta ayyuu mina him. Hangamna jaalatta. Amma jaalattee taa'u osoo sin ta'ini kan si jaalatu anaa bar halaa waan beektooti kan. Kanan beektu isaa osoo nama guddaa siin jedhu balaan moo ta'e maal taate? Qalbiin kee tokko nan beeku akkam taate isaa? Wayii ummiti jira. Maaltu naa gala? Hanga osoo sin ta'ini kan si jaalatu anaa hangamna jaalattaa jettee nan gaafatanii jechuu barbaadeeti. Situyyuu ana caala situyyuu na caala ana jaalate jechuudha. No. Anatu caala. Awaaye ummiti yaa. Ishii boniyyee koo. Garee keessa hin jirtu misal? Nan jira. Firaanki si godhadhe barboniyyee. Balaa hin ta'u firaanki si godhadhe hin jira. Firaanki.